Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Mataan oduu magaalaalee Oromiyaa keessatti mormii ka'een lubbuun namaa baduutu gabaasame. Kanuma ilaalchisuudhaan hayyoonni maal jedhu xiinxalaa adda addaa qabna waa'ee mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru kanarratti akkasumas immoo maanguddoonni akkasumas hoogganoonni siyaasaa kana ilaalchisuudhaan akka mormiin kun tasgabbaa'uuf waamicha dhiyeessanii jiru. Kanas ni qabna dhaggeeffatoota keenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduudhaaf gara tujubeettan sin deebisa. Guyyaa kaleessaa deeggartoonni xiinxalaa siyaasaaf Daayirektara OMN Jawaar Mohaammed Kumaan lakkaa'aman magaalaalee Oromiyaa keessatti hiriira mormii geggeessanii jiru. Har'a mormiin kun itti fufee bifa walitti bu'iinsa gosaaf amantii qabaachuun isaallee gabaasameera. Hanga ammaatti magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessa yoo xiqqaate lubbuun namoota 16 darbuun gabaasamee jira. Arsii lixaa keessatti kaleessaa qabee walitti bu'iinsa magaalaa Dodolaa keessatti uumameen namoonni 4 ennaa ajjeefaman 40 ol madaa'anii manneen jireenyaa lakkoofsi isaanii hin beekamne gubachuu jiraattonniif poolisiin magaalattii beeksisaniiru. Jiraattota magaalattii keessaa namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan mana sagadaa Kidaana Mirat jedhamu keessa dahatanii kan jiran ta'uu isaaniif manneen kun hanga ammaa gubataa jiraachuuf manni sagadaa gubachuullee dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira adeemsa hojii nagaa eegumsa magaalaa Dodolaa Saajin Hajii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun kan ka'e dargaggoonni Oromoo deeggarsa Jawaar Mohammediif qaban ibsatanii deebi'aa utuu jiranii ijoollee Amaaraaf Oromoo gidduutti sababaan beekaminiin walitti bu'iinsa uumameen ta'uu ibsaniiru. Manni gubataa turan haalli jirus hokkara bittinneessaaf waliin ta'uudhaan qabbaneessuu isaanii dubbatanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Harargee dhiyaa magaalaa Awadaay kaleessaaf har'a uummanni 1,000tti lakkaa'amu hiriira bahuudhaan daayirektara OMN'if deeggarsa qaban ibsanii jiran. Mootummaaf maatiin akka jedhanitti gurbaan ganna 19 tokkollee rasaasa mootummaan ajjeefame har'a karaan banamee hojiitti deebi'uunis gabaasameera. Kanarratti sooraan bulchaa magaalaa Awadaay obbo Jaafaar Mohammediin dubbiseera. Gara saattanis hin dabarsa. Magaalaa Awadaay biyya har'aas akkuma kaleetti hiriirri ture karaanis cufaa ture magaalaaleen sochii dhaabdee waliigalatti sochiin dhaabbatee ture. Amma immoo gara sa'aatii 10 booda jijjiiramni jira. Jijjiiramni kun immoo magaalaanis sochii jalqabdee karaan cufamees banamee jira. Konkolaataanis socho'uu eegalee amma sochii wal keessa waan gaariin mul'achaa jira jechuudha. Hardhallee hiriirri roolanii jettee hiriira irra kun eessatti hiriiranii? Magaalaa Musees ture akkuma kaleessaatti gochaan mitiin taateen Jawaar Mohaammed irratti raawwatame sirni miti kana aggaamiin irratti aggaamatee aggaamii Oromoo irratti aggaamame kanaaf mijirraa gochaa kan inni balaaleffanne kan jiru kan deemaa ture. Caalluquun darbees kaleessuma galgala awwaalamee ture. Haa ta'u immoo har'aas hiriirri ittuma mormii isaa ganamaatti dhufe. Gara sa'aatii 10 wanni hundi sochiin jalqabee konkolaataanis deemuu jalqabee. Hardhallee hiriirri roolanii jettee ijoolleen maan jettee karaa bantee? Obbo Jawaar Mohaammed irraayis. Manguddoo waliin saqannee karaa banaa jee. Illee gara marii isaatuma turre. Ibsa sanboona sochiin jalqabuu isaati jechuudha. Am karaan eessa fa'aa banama? Magaalaa keenyarraa gara Oromiyaa kan deemuu fi gara magaalaa keenyarraa gara magaalaa kan deemu akkasuma keessa sochiin baay'ee fi konkolaataa kan dhaabbatan amma sochii isaa jalqabee jira jechuudha. Jaafaar Mohaammed magaalaa Wadaayitii guddas galateeffadha nagaa keessa. Baay'ee galateeffadha. Mariin hidha Abbayyaa laalchisee pirezidaantii Masrii Abdul Fattah El-Sisii waliin geggeessan waliigalteen kan guutame ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Masriin adda durummaadhaan kan isee yaaddesse akkaataa Muummeen ministeera akkana ta'uu baannaan uummatii Masrii balaa keessa bu'uu danda'a. Isaniin obboleeyyan teenna bisaan kanirraa faayidaa argachuu maltan taatullee balaa keessa nun buusina yoo hojjettan jedhaniitiin gaafatan. Hojjetan ammoo koreen gama lamaaniyyuu filataniitiin bisaan yoomii fi akkamitti dhaabbayaa guutuu danda'anii irratti mari'atan achi ilaalle adoo namuu hin miidhaminiyyuu dubbitan murra. Wanni guddoon muka dhaabaniitiin akka bokkaa argachuu dandeenye irratti nuun cuftiin hojjannaa jenne waliigallee jedha hidha Abbayyaa tana ammoo egerillee hojjetan irratti wal mari'achuuf waliigalan.
mootummaan mirga lammiiwwanii eegsisuuf itti gaafatamarra jiru haa ba'u jechuudhaan paartiin isoodeepaa waamicha dabarsee jira. Seerri paartilee filannoo haaraan illee waltajjii dimookiraasii kan dhiphiseef seera cabse waan ta'eef sirrachuu qabaa jechuudhaan gaafateera jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerra. Oduun ammaaf qabnu kana. Daayirektara OMN falmaa mirga namummaa obbo Jawaar Mohaammed irratti qaaxxee kibxata dheengaddaa halkan aggaamame mormuun daandiitti baanee dargaggootni jedhan har'as ganama irraa jalqabee daandii guddicha magaalaa Amboo irratti walitti qabamanii jiru. Dargaggoon sababaa nageenyaa koofan yaaddaa jedhuuf akka maqaan isaa hin caqafamne gaafate waldhabdee poolisii fi dargaggoota gidduutti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jedha. Areeboo dammoo naannoo teeleetti walitti qabamanii nama 10 rukutamee 10 keessaa amma fi namni 4 lubbuu isaa darbe. Maqaa isaanii kan beektu qabda? Maqaa isaanii adda hin baafanne. Maqaa isaanii nama lama caalaa warra kan adda hin baafanne. Warri lamaan eenyu jedhamu? Alamaayyoo Alamuu jedhama inni tokko inni gaabbichadha. Hojii kan jedhu immoo mucaa naannoo baadiyyaa Amboo Warqaa jedhamudha. Amma yeroo kana maal irratti argama magaalaan? Yeroo kana magaalaan Amboo baay'ee deemuu guddaa keessatti jira. Gommaan garaagaraa daandiirratti mul'achaa baanii daandiirraa mirga isaanii falmachaa jiru. Kunis jarrillee dhukaasaa gadi qabanii haadhallee namoota 2 rukutanii tokko nama 5 taatu du'aa jira. Itti aanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gochi eegdota obbo Jawaar Mohaammed kaasuuf taasifame madaalii kamiinuu kan fudhatama hin qabnee fi dogongora ta'uu kaleessa ibsa kennanii turan. Ibsa isaaniitiin gochichi mootummaatiin kan beekamtii hin qabne ta'urra darbee namoota gocha kana irratti hirmaatan irratti tarkaanfii ni fudhatamaa uummataafis ni ibsamaa jechuun erga ibsa baasaniin booda hiriirichi maaliif barbaachisee jedhee gaafadheen ture. Jechi mootummaa naannoo Oromiyaa jedhan kun jecha nama tasgabbeessu. Akkati kana jettu kan si jechisiise maali tarii? Isaan laatanii bara abbaan kana godheen beenu wanta jedhu fudhatanii haasaa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu ta'in mootummaa naannoo federaalaatti qindeessanii waan kana. Ofii kootii ragaan qabu. Gochi miidiyaa irratti paarlaamaa irratti dubbatanii gochichi godhamee. Amma sochiin kun amma yoomiitti itti fufu? Oromoon ajjeesu ta'uu jedhanii nama 5 dhabnee jiran magaalaa kanarra. Namoonni 5 du'anii namoonni 10 illee madaa'anii hospitaala ciisaa jiru. Kun immoo akka nama deebisuun jedhamaan akkamitti. Maal wayyaree maaltu furmaata? Namichi gochaa kana raawwate osoo uummanni kun arguu seeratti dhiyaatee seeraan gaafatamuu qaba. Namni kana godhe osoo seeratti dhiyaate sochiin amma taasifamaa jiru kun hin dhaabbatattee yaadda? Haga tokko furmaata argate. Maatii namoota lubbuun darbee jedhamanii keessaa bilbilaan argadhee dubbisuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Ogeessi fayyaa hospitaala Amboo Dr. Geetuun hospitaala waliigalaa Ambootti kaleessa namootni 3 lubbuun darbuu mirkaneessuun walitti bu'iinsa har'aatiinis namootni meeshaatiin rukutamanii gara hospitaalichaa dhaquu dubbatanii jiru. Baay'ee kan dhukkubsatanii baay'ee gaheessamaa kan ta'e kan itti yaalamanidha. Nama meeqa galee? Achi tokkotu galee ammatti. Kaleessarraa jalqabee moo har'uma qofa? Kanumadha. Har'a? Kan lubbuun darbe jira? Gaunatti kan nu qaqqabe keessaa hin jiru. Amma Ambootti sadarkaan hundumti isaaniiyyuu bara ulfaataadha. Ministeera akkana ta'uu Naatti kan qulqulleessuudhaaf itti deemaa jirra. Xinnoo dhimmicha ilaaluudhaaf xinnoo haalli tasgabbii magaalaa keessa jiru gaarii waan hin taaneef ilaaluu hin dandeenye. Haala kamiin tasgabbaa'uu danda'a? Yoo maal godhamee tasgabbaa'a? Tasgabbii kana keessatti harki caalmaan isaa uummanni magaalaa darroof qarree akkasumas jaarsoleen biyyaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa jalqabaa akka nagaan bu'uuf gahee isaanii ba'uu danda'uu qabu.
Lammaffaan qaamni gaaffii qabu sirriitti gaaffii karaa nagaa dhiyeeffachuu danda'a. Ammaaf garuu jalqabarraa nageenya buusuu danda'u. Qaamni nageenya erga buusuu booda qaamni kamiyyuu gama kamiinuu haa ta'u, gama mootummaatiin haa ta'u, gama nama dhuunfaa ta'e qaamni dogoggora uume fi akkasumas rakkoo uume aadaan bahee seeraan kan gaafatamu ta'a. Ammaaf garuu waamichi nuti qabnu uummanni hirmaannaa isaatiin nageenya isaa eeggachuu qaba. Nageenya isaa iddootti dhiyeeffachuu danda'uu qaba. Qaamota hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geeddaramu gumaachaniiru jedhaman akka qabaman, qaamotni hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geeddaramu gumaachaniiru jedhaman akka qabaman tattaafatamaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Qaamota kanneen eebeluu jechuurraaf qusatanii jiru. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara hoogganaa poolisii bulchiinsa magaalichaatti bilbileen ture. Sababa rakkoo hawaasummaatiin boqonnaarra jiraachuu isaanii natti himan. Yaaliin bakka bu'aa isaanii argadhee dhimma kanarratti gaafachuudhaaf godhes akkasuma milkoofne. Sochiin daldalaaf geejjibaa kaleessa irraa jalqabee magaalaa Ambootti irras addaan citeetti fufee jira. Daandiinis cufamaadha. Gommaanis daandii irratti osoo gubatu mul'ata. Dhukaasni walirraa hin citnes akkasuma dhaga'amaa ture. Waaree booda humni raayyaa ittisa biyyaa dabalataa seenuun hiriirtotni daandii irraa bibittinnaanii jiru. Namootni osoo daandii irraa siifachi deemanii haa mul'atuyyuu malee dhukaasni darbee dhaga'amuu akkuma itti fufeetti jira. Dhimma kanarratti hordofnee gabaasa isin biraan ga'uu itti fufna. Gaaffii sirrii walitti bu'iinsa amantaaf sabaatti jijjiiruu barbaadan irraa uummanni akka of eeggatu biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa akeekkachiisee jira. Walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun namootaa dabruun himamee jira. Mormiinis kan kaleessa jalqabe jechuudha. Arras itti fufee oole. Muktaar Jamaaltu gabaase. Dhimma xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammediin walqabateetiin naannoo Oromiyaa hardhallee mormii jabaa keessatti oolte. Mormiin guyyaa hardhaa kun kanneen mata duree kana jijjiiruudhaan dhimma amantaatii fi sabaa fakkeessaniitiin dhiheessuudhaaf yaalan heddumminaan calaqqisanii jiru. Adeemsuma kana keessatti ooltiin magaalaa Adaamaa ganama hanga walakkeessa guyyaatitti tasgabbiin bakka tokko tokkotti kan jiruu fi bakka gariitti walitti bu'iinsi kan mul'ataatiin ture ta'ullee galgala kana hanga lubbuu namaa baasuutti illee mul'achuu isaati. Jiraataa magaalaa Adaamaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime. Sa'a torbarraa jalqabee naannoo adda addaatti rakkoon hedduun uumamaa ture. Naannoo Booleetti hedduu namni miidhamee jira. Makalaakayaan illee ijoollee karaarraa goraa jechuudhaan qaamni biraa warri qeerroollee mormu akkas ijoollee makalaakayaa duukaa yaatu jirti turte. Jarri duubaa hoo jechaa dhiyaati. Eenyu fennu gidduudha walitti bu'iinsi? Dura qeerroodhaa fi qaama magaalaatti warri fengeeru jira. Nama biraa ta'e booda immoo warra magaalaati warra jedhutu makalaakayaa duukaa yaa'aa jarri makalaakayaan ijoollee qeerroo karaarraa naannoo Booleetti gommaa akkas guggubaa turanii karaa cufanii karaa bansiisuu irratti akkana walitti bu'uun dhufee ijoollee taawwaniin illee. Galgala kana hoo maal fakkaataa haalli jiru? Galgala kana amma gaarii fakkaataa garuu karaa naannoo sa'a 10 akkasiin ta'a naannoo Saqqaqalloo jedhameetiin hin beekamu. Bataskaanni gubate jedhanii wal guuranii hoo jedhanii wayita'anii mul'atu ijoolleen. Yoo laallamoo moo bataskaanni gubatee hin jiru. Uummata argee irraa buqqa'eetiin Saqqaqalloo qubate. Masjiida jaraatii fi mana naannoo san jiru irratti akkaadhaan dhukaasaan ka deeggaran humna jaraatii ol ka ta'e miidhaa geesseeraa namni illee akkas miidhameeraa baay'ee falaxameeraa kan du'ees hin jiran jedhama. Booda makalaakayaan dhufee hamma tokko warra miidhame fe'eetiin deemuudhaan akkas tasgabbeessuu danda'eera. Gama biraatiin illee naannawa Finfinnee gama daandii bahiinsa Jimmaatitti naannoo Keenteerii jedhamee beekamu mormii har'a ganama tureen humni raayyaa ittisa biyyaatii fi federaalaa namoota daandii cufan bansiisuudhaaf yaalii taasisaa tureen walitti bu'iinsi illee uumamuusaa namni naannoo san ture raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira. Uummanni qeerroonii fi jiraattonni naannoo sanaa dhaabbataa irraa osoo dhufanii Jawaar ajjeesuun Oromoo ajjeesuun Jawaaratti miidhaa geessuu yaaduun Oromoo fituudha. Kanaaf namni gocha kana hojjete seeratti nuufaa dhiyaatu yookaan miidiyaatti bahanii waan tokko nuufaa dubbatan jiru. Uummata kana irratti jarri immoo reebichaa fi dhukaasuudhaan uummata kana ari'aa jiru kan arge. Eenyu reebichaa fi dhukaasa kana kan raawwataa jiru? Kan poolisii keessatti kan makalaakayaa uffatudha jechuun jira. Haga kana keessatti miidhaan namarra ga'e du'as ta'ee qaamaan. Ijaan hin agarre lubbuu keenya baafachuudhaaf deebinee agarra. Hiriirri mormii dhimma nageenya Jawaar Mohammediin walqabateetiin bahe adeemsa kana keessatti rakkoo kana gama biraatitti danqanii dhimma amantaatii fi sabaa fakkeessuudhaaf kanneen yaalaatiin turan jiru jedha biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa. Adeemsa kana hawaasni illee dammaquudhaan rakkoo dhufaatiin jiru kana akka baraarullee dubbata. Itti aanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti. Bakka bakkatti namni lubbuun darbee jira walitti qabamee ammana kan jedhu
yoon beekuu baaddellee amma naannoo Adaamaa kanatti namni 3 akka lubbuun darbee quba qabna. Akkasuma darbee namoonni miidhamanii jiru. Kan miidhamanii hospitaala galanis jiru, kan lubbuun isaanii darbees jira. Qabeenyi manca'ees jira. Sana walitti qabnee xumura irratti kan beeknu ta'a. Bakka biraa eessa fa'aadha kan hanga ammaa maqaadhaan dhageettan lakkoofsillee beekamuu baatu bakki lubbuun itti darbe? Bakki lubbuun itti namaa darbe Amboo karaa Harargee Bahaa asii gara Dodolaa naannoo kana lubbuun namaa darbee jira. Kanaafuu lubbuu namaa darbee baay'ee akka biirootti kan gaddinu ta'a. Kanaaf ammas taanaan uummanni keenya hiriira waan barbaade dhageessisuu waan hin tolle mormuudhaaf waan jaalate deeggaruudhaaf mirga guutuu qaba uummanni keenya. Namuu kana dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu immoo ajandaa diinni nu bocee nuu kennee fi kana keessa nu fakkaatee nu diiguuf deemu kana ilaallachaa deemuudhaaf dhaabbannee egeree uummata keenya sirriitti kana eeggachuu fi beekkachuu qabna, ejjennee ilaaluu qabna. Mormiileen magaalota naannoo Oromiyaa bakka garagaraatitti dhaga'amaatiin turan erga gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo ibsa kenneen booda tasgabbiidhaa fi gama nagaatitti dhufuun bakka hedduutti mul'achuu jalqabeetiniin jira. Gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo illee ibsa sabaa himaaleedhaaf guyyaa har'aa kana kenneen taateen Jawaar Mohaammed irratti ta'e hanga yaalii ajjeechaatti kan laalamu jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa taateen Jawaar irratti ta'e deebii Oromoo deebisuudhaa diddaa sochii taasifamu jechuudhaan ibsaniitiin jiru. Hayyudureen paartii biyyaalessaa Oromoo Jeneraal Kamaal Galchuullee silumayyuu qaama waggaa dheeraa nu bitaa nu dhiitaa tureef amanneetiniin aangoo itti kennuun cehumsinuu sirrii hin turre jechuudhaan adeemsa addawaawii qeeqaniitiin jiru. Walumaa galatti hoggansi kuni gaafileen hanga ammaa dhiyaatan qixaan galma ga'uu ibsanii qeerroon karaadhaa deebi'ee nageenya akka buusullee gama Jawaar Mohammediin waamichi dhihaatee jira. Mari'anna furmaata itti falla daandiin haasaa qabu magaalaan haa qulqullaa'u kan madaa haa wallaannu kan wareegame haa awwaallannu walquba qabaanna barbaachisaa taanaan akka amma jarjarre kana osoo hin ta'in itti wal mari'anne bilcheeffanne falmaa ishii dhumaa saniif kan labsinu ta'u mootummaanis qeerroonis uummannis akka beeku barbaannaa galatooma. Ibsa gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo kenne kanaan aansee magaalonni akka Shaashamannee, Awadaa fi kanneen biroo hiriira mormiidhaa fi sochiilee garaagaraa taasisaatiin jiran guutumatti dhaabanii daandiilee magaalattii cufamaniitiin turan banuu magaalota qulqulleessuu fi kanneen biroo irratti yeroo hirmaatan mul'atee jira. Mormiilee kaleessaaf har'a Oromiyaa bakkawwan adda addaatti geggeessame irratti du'a dabalee gaagaamni namoota hiriira mormii bahan irratti gahuun gabaasamaa jira. Dhimma kana hayyoonni biyya keessaa akkamitti ilaalu? Tsaayaa Daamxoo hayyoota dubbisuudhaan gabaasaa nuuf ergite qabdi. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana bu'uura taasifachuudhaan haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru qabbaneessuudhaaf falli maal jechuun hayyoota dubbiseera. Mormiin kaleessaaf har'a Oromiyaa keessatti taasisamaa oole ka'umsi aggaammii Jawaar irratti yaalamedha haa jedhamu malee Oromoon duraanuu gaaffii qabaa gaafficha dhohee bahee jedhan gargaaraan Piroofeesaraa Buzaayoo Dagafaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa. Dubbiin kan jalqabe eessarraati yoo jennu haasaa muummee ministeeraa taasisantu jira paarlaamaa keessatti sanarraa ka'ee immoo yaada deebii fakkaatu wayii kan obbo Jawaar Mohaammed kan isaan kennan jira jechuudha fuula feesbuukii isaanii irratti jechuudha. Egaa kanarraa ka'a dubbiin kun natti fakkaata ammaan kan inni dhohee amma akkana ta'e kun haa ta'u garuu kana qofaa miti amma isaan kun dhimmi kun akka dhohu taasisani malee kana dura maaltu jira uummata keessa waan jedhu immoo xiinxaluun baay'ee uummanni mufii tokko qaba gaaffiin Oromoo hin deebine dhimmi Finfinnee hin deebine dhimmi afaan Oromoo hin deebine waan jedhu kunii fi kanneen biroon uummata keessa jira kana qofaa otoo hin taane immoo lakki qabsoo kana itti ficcinee finnee asiin geenye mootummaadhaanis immoo isin deeggaraa jirra kan isin deeggarruuf immoo kan keenya isin hooggantoota keenyadha isin bu'aa qabsoo keenyaati kanaaf immoo gaaffii nuti isin gaafannuuf deebii nuuf kennaa gaaffii kanas immoo isinuu beektu haara miti jechuudha. Amma gaa kallattumaan dhimmi hedduu nama mufachiisu eegdota Jawaar kaasuuf deemuun halkaniin maaliif barbaachise yeroo biraan jira kan jedhu dhugaadha namni kamuu dhimma kana irratti mufateera kun dogoggora guddaadha jechuudha. Maaliif halkaniin eegdota kaasuu jechuun itti aansee maaltu dhufa?
Oromiyaaf Oromoon akka nagaa ta'ee gara hojii idilee isaatti deebi'uuf mootummaan uummatatti gadi bu'ee dubbachuu qaba. Karaa seera Oromoof Oromummaan ammoo rakkoo jiru waliin dubbatanii furuun barbaachisaadha kan jedhan Piroofeesar Buzaayyoon hayyoonni Oromoo nagaa kana buusuu keessatti gahee isaanii bahuu qabus jedhan. Addatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun kan raawwataa jiru Oromiyaa keessattidha. Aanolee Oromiyaa keessatti waan ta'eef poolisii Oromiyaa gaachana Oromoo ta'e kana uummata Oromoo waliin hiriirsuutu irra jiraata. Poolisii fi uummanni waliin hafaa. Siyaasni ni darba. Hayyoonni Oromoo immoo akkasumaan tataa'uun barbaachisaa miti. Yeroo waan gaarii gadi ba'anii yeroo rakkoon dhufu immoo mana keessatti ol deebi'uu hin qabu hayyuun Oromoo. Hayyuu jedhamnaan yeroo rakkoottis mul'achuu qaba. Yeroo gaariittis mul'achuu qaba. Kan mul'atuuf immoo yeroo rakkoo uummata ofii tasgabbeessuu dhiisaa jechuu irra jiraata jechuudha. Akkuma yeroo gaarii baanee hundi keenya gadi baanee iyyinu kana jechuudha. Dooktar Birraatuu Qana'ii qorataa fi barsiisa seenaati. Rakkoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiruuf ka'umsi tuttuqqaadha. Yeroo Oromoon madaan isaan qorre tuttuquun gaaga'ama geessisaa jira jedhan. Uummati kun gaaffiin deebiinii fi hedduu of keessaa qaba. Uummata kanallee miira isaa wantooti kakaasan hedduutti jiranii. Isaan kun bakka jiranitti nama akka abbaa qabsoo Oromoo kanaatti nama ilaalamu Jawaar tuttuquun dhugaa dubbachuudhaaf nagaan akka boora'u gochuudhaaf yoo ta'e malee bu'aa biraa kan qabne kun ammayyuu argaa jirra guutummaa Oromiyaatti maaltu akka ta'aa jiru jechaadha. Kanaaf haalli kun immoo tokkoffaa gaaga'ama lubbuu qaqqabsiisaa jira. Dinagdee irratti hubaatii guddaa qaqqabsiisaa jira. Mootummaan illee gama biraatti rakkoo hedduu keessa seenaa jira. Uummati olitti gooriyaatiin jira. Kanaaf mootummaan gochaa kana dogoggora ta'uu isaa ifatti uummatatti himee namoota immoo harka kana keessaa qabanii uummatatti beeksisee tarkaanfii fudhachuutu irra jiraata. Maaliif amma ibsa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kennanii fi waan poolisii federaalaa dhageenyu mataan isaa wal dhiitaa walitti hin dhufu jechaadha. Oromiyaa keessatti gaaga'amni guddaan qaqqabeera. Qeerroof qarreen Oromiyaa hiriira mormii kanarratti lubbuun isaanii wareegameera. Kun ammoo Oromiyaan har'as akkuma kaleessaa boo'icha akka isheen taatu taasiseera. Rakkoon kun bakka jirutti akka tasgabbaa'uuf mootummaan abbootiin gadaa abbootiin amantaaf qaamni kamiyyuu bakka jirutti dubbii qabbaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jedhan Dooktar Birraatuun. Abbootiin gadaadhaa, abbootiin amantiidhaa, qeerroowwan as ba'anii nagaan akka bu'u hojjechuutu irra jiraata. Maaliif waan gaaga'ama hedduu argaa jirra, bakka hedduutti argaa jirra. Iddoon ani jiru kana dabalatee rakkoo hedduu bal'aatu uumamaa jira waan ta'eef tokkoffaa mootummaan ifatti as ba'ee dubbii kana qulqulleessee uummata amansiisee uummati immoo nagaadhaan akka inni mana isaatti deebi'u gochuun tuttuqa akkasiirraa gara fuulduraattis of qusachuu barbaachisaa akka ta'ee fi kanneen dhageettii qabanii nagaan akka bu'uu fi tumsa gochuutu isaan irra jiraata kan jedhuun amantii qaban hundi keenya ammaa nagaan akka bu'u tasgabbiin akka bu'u yaalii dhuunfaa keenyaa gochaa jira. Kun bal'atee itti fufuutu irra jiraata. Dhimmi aggaammii Jawaar irratti yaalame bu'uura ta'eera. Hiriiraaf uummata affeereeraa kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan mootummaan biyya bulchaa jiru immoo akka inni of laaluuf carraa kenneeraafi jedhan.